Ka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Dheekkamsa Waaqayyoo Sodoomiif Gamoraa irratti. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20 hanga boqonnaa 19 lakkoofsa 29tti. Waaqayyo kana booddee Abrahaamiin, iyyanni warra Sodoomiif Gamoraa irratti dhiyaate attam guddaadha! Cubbuun isaaniis hammam baay'ee ulfaataadha! Ammas gadi bu'ee wanti isaan hojjetan hundinuu akka iyya na bira ga'e sanaa ta'uu isaa nan laala jedhe. Namoonni lamaan gara Sodoomitti galagalanii adeeman. Waaqayyo garuu achuma waan tureef Abrahaam fuula isaa dura hin dhaabbate. Inni gara Waaqayyootti dhiyaatee, dhuguma nama qajeelaa nama jal'aa wajjin lafarraa balleessuuf jettaa? Namoonni qajeelonni 50 mandarattii keessa jiru ta'a. Egaa iddoo sana hin balleessitaa? Sababii namoonni qajeelonni 50 achi keessa jiraniif jettee hin dhiiftuufi? Abbaan firdii guutummaa biyya lafaa firdii ta'uu hin kenna mitiiree? Kanaaf nama qajeelaa akka nama jal'aa gochuun, isa qajeelaas isa jal'aa wajjin ajjeesuun si irraa fagaatu jedhe. Waaqayyo immoo deebisee, mandarittii Sodoom keessatti namoota qajeelota 50 yoon argadhee isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaan nan dhiisaa jedhe. Yommus Abrahaam, ani illee biyyoodha, daaraadhas, kana keessaa immoo jajabaadheen gooftaa kootti dubbachaa jira. Namoota qajeelota 50 keessaa 5tu irra tata'a. Isaan 5 kanaaf jettee mandarattii guutummaatti hin balleessitaaree jedhe. Gooftichis, achi keessaa 45 iyyuu yoon argadhee ani ishee hin balleessu jedhe. Abrahaam ammas dubbii isaa itti fufee, namoota 40tu achitti argama ta'a jedheen. Gooftichis, warra 40 sanaaf jedhee nan dhiisa jedhe. Abrahaamis ammas deebi'ee, dubbachuun koo gooftaa koo hin aarsin, namoota 30tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis, achi keessaa 30 iyyuu yoon argadhe nan dhiisaa jedhe. Abrahaamis, kunoo takka ija jabaadheen gooftaa kootti nan dubbadhaa, namoota 20tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis deebisee, warra 20 sanaaf jedhee balleessuu nan dhiisa jedhe. Abrahaamis ammas al tokko duwwaa dabalee, dubbachuun koo gooftaa koo hin aarsin, namoota 10tu achitti argama ta'a jedhe. Gooftichis, warra 10 sanaaf jedhee balleessuu nan dhiisa jedhe. Waaqayyos isa Abrahaamii wajjin dubbachaa ture raawwatee na deeme. Abrahaam immoo iddoo isaatti hin deebi'e. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 20 hanga 33tti. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoomiin dhufan. Looxis karra kellaa Sodoom dura in ta'a ture. Loox yeroo isaan arge simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Amma mataan isaa lafa ga'utti qoomma'eef, gooftolii koo, gara mana garbicha keessanitti as gortanii miilla keessan dhiqattanii akka bultaniif isinin kadhadha. Bariidhaanis kaatanii karaa keessan irra hin buutu jedhe. Isaan immoo, hin ta'u, nuyi bakkee kana hin bulla jedhan. Inni garuu cimsee waan isaan giddisiiseef gara mana isaatti hin goran. Inni immoo buddeena caaraggii tolchisiisee irbaata isaaniif hin qopheessisiise. Isaanis hin nyaatan. Utuu isaan gad hin ciisin dura, kunoo warri mandara sanaa, namoonni Sodoom, dargaggoonni, jaarsoliin hundinuu tokkollee utuu hin hafin dhufanii manicha hin marsan. Jarris Looxiin waamanii, namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre? Akka isaan gadeessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii wacan. Yommus Loox gara jaraatti gadi ba'ee balbala sonduubaan hin cufe. Jaraanis, adaraa yaa obboloota koo, waan jallaa akkasii hojjetinaa. Kunoo ani durba 2 warra kanaan dura dhiira bira hin ga'in qaba. Isaan gad isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'ee isinitti mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dhiyeessaniif waan tokkollee isaan hin godhinaa jedhe. Jarri garuu asii badi jedhaniin. Itti dabalaniis, namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kun dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaaree? Amma immoo isaan caalaas irratti hamaa hin hojjenna jedhaniin. Yommus Looxiin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gadi baasanii Looxiin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha cufan.
jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadhaa hamma isa guddaatti dha'ichaan jaamaa isaan godhan. Jarris balbalicha barbaachaan of hin dadhabsiisan. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxiin, addanaa nama kan biraa qabdaa? Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee mandara kana keessaa kan kee kan ta'an hundumaa iddoo kanaa baasi. Nu iddoo kana balleessuuf jennaa. Iyyanni warra iddoo kana jiraatan irratti gara Waaqayyootti dhiyaate guddaadha waan ta'eef Waaqayyo mandara kana akka balleessinuuf nu ergeera jedhan. Yommus Loox dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jiranitti dubbate. Ka'aa Waaqayyo mandara kana balleessuuf jedhaa iddoo kanaa ba'aa jedheen. Soddoota isaatti garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbatetti fakkaate. Yommuu booruun baqaqes ergamoonni sun Looxiin, ka'ii mandara cubbuu isheetiif adabamtu keessatti akka hin balleeffamneef haadha manaa kee, intaloota kee warra addana jiran lamaanis fudhadhuu ba'i jedhanii lubbuutti qaban. Inni garuu qaqqabachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sunis haadha manaa isaa, intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandara duubaan ga'an. Erga gadi isaan baasaniis inni tokko, lafa lubbuu kee oolfattutti baqadhu, of booddee hin millatin, naannoo kana keessaas iddoo tokko illee hin dhaabbatin, ati akka hin balleeffamneef gara roga tullootaatti ol baqadhu jedheen. Loox immoo, achi miti yaa gooftaa ko, kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa an argachiifteetta. Garuu ani gara roga tullootaatti baqadhee jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba. Anis nan du'a. Kunoo mandarattiin fuullee jirtu kun itti baqachuudhaaf dhiyoodha. Xinnoodhas. Isheen xinnoodha mitiiree. Achitti baqadhee lubbuun koo akka oolu anaaf godhi jedhe. Ergamichis, kunoo ani isa kanaafis faarasitti nan tola. Mandara ati waa'ee ishee dubbattu kanas gara hin galchu. Hamma ati achi geessutti ani waan an ergameef sana gochuu hin danda'u. Ariifadhu achitti baqadhuu jalaa ba'i jedheen. Mandarattiin xinnoo waan taateef maqaan ishee Zo'aar jedhame. Akkuma aduun lafa irratti baateen Loox mandara Zo'aar ga'e. Yommus Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa dhagaa boba'u ibiddas mandaroota Sodoomiif Gamooraa irratti gadi roobse. Inni mandaroota sana guutummaa lafa naannoo sanaa warra mandaroota sana keessa jiraatan hundumaa wanta lafa sana irratti biqilus hin barbadeesse. Haati manaa Loox garuu dugda isaa duuba gara booddee ishee millatte utubaa soogiddaa taate. Abrahaam ganama bariidhaan ba'ee lafa itti fuula Waaqayyoo dura dhaabbate ture sana hin dhaqe. Inni gara mandaroota Sodoomiif Gamooraa gara guutummaa lafa naannoo sanaa ilaale. Kunoo aarri akka aaraa iddoo ibidda irraa ka'uutti lafaa utuu ol aaruu hin arge. Waaqayyo mandaroota lafa naannoo sanaa hin balleesse. Waaqayyo yeroo mandaroota Loox keessa jiraachaa ture sana barbadeessetti Abrahaamin yaadate. Looxiin gaggaragaluu sana keessaa hin baase. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 29tti. Jalqabsiisee kan nu xumursiise galanni Waaqayyoof haa ta'u bara baraan.